السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أبليين قيا كقالي إدو جرتن هندتو نجيني في فيان تسني سنبرا حجراتو أرى مال تاتي يتن أن أبلي سخيا خنا خليف أحمد جامع أنيس قدير أحمدي هواسني خارج النبي قدير رمايا النبي سلم هندانو أبلي سخيا أنا سيدرو أجي كنو أكما أقلتني بك سديت إرى بك خود النجاة جتشو درين سيسا جتشو أكسين ديجا أبي جتشو ديجا أفر موشان التنك أني إجس بودا جتشو منا حاكمة ويا سدي أورشاني منا حاكمة را واتك هنك أبو نير لما هنك أبو وان إتي والله أنا متابو را منا حاكمة را جنوباسن أنا مفلي أبلي سخية akka jawleetiin akka artii afaan oromootiin obboleessa kiyya kunis na cinaa dhaabbatee namni keenyalleen magaalaa kana keessaa bikkee hedduudharraa sireellee nu kireessanii siree sanillee kireeffannee firraa kafalaa guyyaa sadii akka rabbiitiin dabarsine arrammoo inni waan ittiin wallaanamus dhabee ammallee isa akkana ciisu jechuu bikka jirutti isa ni ajjeesa jechuudhaaf isa bira dabree Qadiir Haramayaatis bikkaan harkattiin ajjeesa jee anas ne eeggatee billaa na jala fiigee namni kun asii bahee karaa biyya biraa kutee jira jechuudha. Sanumaanuu hawaasni keenya kan Oromoo kan biyya alaatii fi kan biyya keessaa bikka jirtan irraa sagalee tiyyatan yookaan dhageessan taatan akka gartee Oromummaatti waliif quuqamnee jechuudha. Iddoo jirrutti sa'a tana keessatti jechuudha sa'a ammaa tana keessatti yoo bikka jirtanitti nam tokko jechuudha ammaan tana isa akkana rakkoo fi waan ifiifuu wallaanamuun du'aa isaa dhabee akkanatti harka xiyyaarra qofee jiru kanaan ani bikka kanatti diinagdee harkaa qabaadhe waan isaa godhu waan hin qabne jecha obboleessa kiyya kanaas lubbuu isaa baraaree anis mataa kiyyaas baraaree akkasitti jireenya kiyya iddoo jirutti jireenya kiyya itti fufee gartee anis hojii biraa hin qabu ni beektan. Akkaan hojjedhuun diraamumaan hojjedhaa jechuudha. Ammaan duras gaafii kaameraatii fi meeshaalee kaameraa kana itti hojjedhuun barbaade jechaadhaan na cinaa dhaabbattanii jirtanii kaameruma tokkichaa san qabadhe jechuudha. Ijoollee magaalaa tanaa tan yuutuuba banattee fi tan diraamaa dalaytu hunda isii bira dhaabbachaa akkaan tures quba qabdanii jechuudha. Biyya keessaa fi biyya alallee akkaan bira dhaabbadhee ni beektan. San gubbaan ani jechuudha ilmi namaa tokko waan tokko hoodho nama kana gargaari jee bikka akkana dhaqii miskiina gargaari jee waan ne ergee niira namaa tana niira lamallee kan hin nyaadhu siin qabu osoo obboleessa kiyya akkana jiru ani deemee tola ooltummaa fi oromummaadhaan saba kiyyaaf rakkataa cinaan hin dhaabbadha jee nama deemu tokko sanumaafuu hawaasa keenya bikka jirtanirraa obboleessa kiyya kana naaf gargaaraa cinaa naa dhaabbadhaa. Akka inni naa wallaanamu mana haakimaa seeneetis akka inni naa wallaanamu naa godha bikki inni diramee onnee gubbaa diramee onnee irra diramee sombii kun tuqamee jira jechuudhaan waa'een sababa isaa inni itti dirame sababa biraati miti sababa kiyyatti jechuudha. Obboleessa kiyya kana jaanii ni boona jaanii ganda keessaa jechuu ani diraamaa hojjechuu fi waan adda addaa godhuudhaa fi gamana ce'uudhaan jireenyuma kiyya kana hinaafaniiti anaa kana ajjeesuuf waan karoora kaayatanii jecha anilleen waan hin qabaadhee ganda kana keessaa ittiin bahee ganda keenya kana keessaa itti bahee bikka bira ittiin galu hin qabu warra kiyyaa saadhatiyya dhiisee deemuu hin danda'u jechuuf arrammoo laakiin obboleessa kiyyaas miidhamee na cinaa taa'ee harka kiyya qofee akka ananis gamanaan ce'ee diraamaa fi waan takkaas yuutuuba irratti hin hojjenne waan hin ta'ee jiru jecha isin bikka jirtanirraa namni sagalee tiyya tana dhageessan obboleessa kiyya kana cinaa naa dhaabbadhaa maqaa rabbiitiin isin qabeetiin jira namni maqaa rabbiitii fi maqaa oromummaa dhugaan keessa gabbuutanii mucaan kun jechuu obboleessa kiyya jechuun obboleessa keessanii anis nama keessanii arra gartee rakkoo jirtu ilma namaa ta'e kan rakkanneen jiru obboleessi kiyya wallaansa fadha mana haakimaa kana fadha hedduu tokko ciisee jira sagaleen illee dubbachuu hin danda'u naaf cinaa dhaabbadhaan isiniin jaha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanni obboleessa kiyyatii waan dhugaati wanni dubbatee hundinuu waan sirriiti wallahi obboleessa kiyya afaan oromoo guddisaa hanga humna isaatti. Afaan Oromooti haalli yeroo tokko keessee deemu jirmaadha garuu warri akkanatti irraa tarkaanfii irraa fudhatamu tarkaanfiin tumsilaa anaaf hin turre isaa turte garuu haasawni ani jiru obboleessa kiyya maaliif miidhama jechuufin miidhaa tanas liqimsee
akkuma agartan kana jira. Garuu warree kakayyatti obboleeyyan qabdanis hedduun jirtan ilmaan Oromoo. Haa ta'u garuu rakkoon xiyyaa rakkoo teessan innis anumaaf jiidhu kanatti haasa'u jira. Miidiyaa dura dhaabbatee rabbiin guutuu isinitti haamsiis khayrii dalagadha. Anas du'arra hambisa guyyaan kiyyaa deeman anis taphaatii bakka yaalaa keessa obboleeyyan kiyya qaalii ilmaan Oromoo abdiin teenya isin